haaluma salphaa jechuudha muuziqaa taphachuu hin dandeessan. Muuziqaa taphachuu barbaaddaa miti? Artistii ta'uu barbaaddaa miti? Kottu rafiichi muuziqaa taphachuu barbaadanii miti re? Muuziqaa taphachuu fi kan nuti ammoo itti jirru eegas inshootii tana gabbufattu. Eessa gabbuufatu beektaa? Pilaastorii irraa itti gabbufattu. Eegas keessa gaseenta viidiyoo potoo kooleejii kaitu kana siifidha. Kan isa kana irra gattuu isaa jechuudha. Eegas gattuu isaa booda mootu kan gubbarraa neewu kaitu kana gattuu isaa jechuudha. Isa kana jechuudha. Inni kun amma muuziqaa duwwaadha malee muuziqaa sagalee namaaf jalaan qabu. Qabadda. Isaanan kaduraan sirbite isaan fidachuuf immoo jara kana kana bubuttaa. Eegas booda mootu paap karitu kana tuppilii goota. Eegas booda mootu viidiyoo sirbite isaan irra gattu qatta. Eegas booda mootu viidiyoo sirbite kana akkanatti as butatta. Eegas booda mootu bakkee meeqasii tana tuyxe. Eegas booda immootu asii fi daarii kanaaf daarii kanaan keessa akkana qabdee jechuudha. Murattaa jechuudha keessa daarii kana qaqqabdee daarii kana qaqqabdee akkana murattaa jechuudha. Akka murachuu barbaadde keessa. Isaanan jettee san. Eegas booda raayitii kana tuyxe. Eegas booda mootu sagaleen kee yoo xiqqaa ta'e gubbaa kanarra ay buttaa. Sagaleen kuloo ay jira. Isa kana gattuu jechuudha. Sagalee akkanatti itti ol fixattaa. Isaanan jettee san kan gootee dara hafuura kee dabe barbaacha keenya joora. Joora. Esa jettaa.